Haala kanaan wantoota dugda duuba keenya jiran akkaataa itti balleessuu dandeenyu kaayin maastarii keessatti kiroom kee fayyadamnee baakgiraawundii keenya bifa bulee fi biluu akkaataa itti balleessuu dandeenyu wajjin ilaallaa na faana tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashamaa harka fuunee jirtu baga naga jiraatan bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii kadhuma hin qabne isinirratti haa jiraatu isiniin jechaa. Guyyaa har'aa barnoota kaayin maastarii kutaa torbaffaa qabannee walitti deebinee jirra. Kutaa torbaffaa keessatti wanti nu ilaallu baakgiraawundii waan dugda duuba keenya jiru akkaataa itti balleessuu dandeenyu kiroom kee fayyadamnee bifa bulee fi biluu akkaataa itti balleessuu dandeenyu waan dugda duuba keenya jiru wajjin ilaallaa. Akkasuma riimoofii illee wajjin ilaallaa. Na faana tura. Haala kanaan an fidadhee jira. Viidiyoo asseetii keessaa fide. Bifa kana viidiyoo asseetii keessaa fide. Haalli itti fayyadamuu dandeenyu irra qaqqabnee haala kanaan okeen goonaa yeroo takka gad deemna. Kiroom kee kana bira gadhannaa. Kiroom kee yeroo nuti bira dhannu haala kanaan jira. Enable bakka jettu kana eeyyamanii goonaa fi wanti baakgiraawundii keenya duuba jiru wanti buleen kun irraa badee halluu qofatu nu hafee jira jecha. Kana gochuuf amma wanti goonu dura kaayin maastariin haala kanaan nu banamaa kireet bakka jettu kana okee goona. Asseetii kanas okee goona. Haala kanaan mee nama isa kana filadhu. Isa kanas ni filadhaa bulee kana. Waan bulee kana balleessuuf dugda duuba isaarraa balleessuudhaaf isa kanas ni filadha.